obboleessette namaan na fuudhuu dide jaartii namaati jedhanii na shakkani awwa jaartii namaati meekaniin jehuun lakki jaarsa dhala kanaatun jaarsa qabdi jedhanii na fuudhuu sodaatanii hoottu mana murtii na hojii dhaqiitu sihiiqee mana anjette jettee jechumatti sihiiquma na anjette ono bultii teenya diigee bam seeraa inni waraqaa achi fudhadhee ono la waraqaan qaba akka jaarsa kiyya na eefe ono waraqaa hun qaba jeetiin suni akkasitti ragaa godhadhee heerumaani yookaan nan fuudhani irraa obboleessa fottutiin mana murtii dhaqee akkas na ajjii kaa ono maallaqaas qarshii kuma horna kana hoodho jette haya jeegoo waan kiyya boode kuma kudhanis fudhatee mire haya jee hayeeti hojii dhaqa jechuudha. Hojii dhaqa abbaa seeraa abbaa bultii teenya tana akka diiduuf hin dhufe. Walumaa dadhabne naaf jaarsa kiyya kuni akkasii wal dadha akkasii moo wal dadhabne hii kijeen bultii teessan hin diiga bultii teessan diigee xalayaa katabee fi sihii kijeen innis hii kijeen na duratti abbaa seeraa duratti hiiknaan gabbaan seeraa xalayaa katabee fi abbaa seeraa sirran na hiikee mina dhageessaa uummattee sirran na hiikee qabeenyi keenya guutuu guututti addaan nu haa godhamu jetteen qabeenyi obboleessa jetteen